Har'a gaafii tokko lama isin gaafadha. Ilmaan jallachuudhaaf eenyutu itti gaafatama? Mootummaadha moo? Haadhaaf abbaa yookiin maatiidha moo? Ollaa fi hiriyootaa fi hawaasa moo? Eenyutu itti gaafatama? Deebii kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti wantoota gurguddoo guddisa ilmaanii keessatti akka ilmaan hadiida seeraa fi safuu fi namoomaaf amantii irraa bayanii har'allee ofii salphatanii bor seenaa keellee salphisan kan godhan tokko lama irraa walii tuqna. Gurra keessan dura qalbii keessan naa ergisa. Jallina ilmaaniitiif sababni guddaan qorannoolee hayyoonni addunyaa godhaniin inni hangafaa alfaqrul mudaqqi'a hiyyummaa ilma namaa caccabsu. Hiyyummaa jechuun uffata ibiddaati. Hiyyummaan hanqina abbootii qabeenyaa yoo dhoksellee jabeennaa fi gaaromina hiyyoolee immoo ni awwaala. Hiyyummaan biyya keetitti orma si gooti. Biyya ambaatitti immoo abbaa biyyaa si fakkeessiti. Hiyyummaan biyya nama dhabsiisuu caaltee ilmaan kee akkati dhabdu si gooti. Maatiin mana isaa keessatti hiyyummaan akka awwaaraatti mana san guutee taa'u. Maatiin sun ilmaan irraa milkaa'uun isaa ni ulfaata. Ilmaan maatii hiyyooman keessaa bayan tajaajila bu'uura jireenyaa jedhaman guutuu argachuu hin danda'an. Hangafa irratti mana barnootaa qulqullina qabu. Qulqullina kan qabnellee sababa daftaraa fi qalama bituu dadhabuutiin waan mana barumsaatiif barsiisaa kafalan dhabuutiin mana barumsaa dhabuu danda'a. Ilmaan mana barumsaa yookiin qaraatii dhabdi immoo madrasatu shawaari'a mana barumsa karaa gubbaa ka duriyyeen barsiiftutu jira. Sartifikeeta hannaa digirii tokkoffaa lammaffaan kun hannaan eebbifamee kun suusii fi araada gargaraatiin eebbifamee bahu madrasaa san keessa seena mana barumsaa san keessa. Maatiin ilma ofii barumsa qulqullina qabu sababa hanqina mallaqaa hiyyummaatiin barsiifachuu hin dandeenye ilmoo san haala gaariin argachuu hin danda'u. Lammaffaa barumsa birachi dabree maatii garii keessa irra heddumminaan keessattuu Afrikaa fi biyya keenya qabatee maatii nyaata guyyatti yeroo tokko yookiin lama qofa nyaatu jira. Ilmoon amma waa nyaachuu waa dhuguu barbaaddi. Sababa waan garaa isii gahu mana isii keessaa dhabduuf jecha waa lamatti gabbaati. Laman keessaa inni jalqabaa kadhatti gabbaati. Akkuma har'a magaalaa gurguddaa keessa wayita deemnu ijoollee xixiqqoo miila nama qabdee gara socho'uun dhabee namni haguuf lakkaanfatu gahu jechuudha. Wayita ifaan tiraafikaa ifu nama 10-20 dhufanii konkolaataa kee marsan. Baalagummaa qofaa miti hiyyummaa gadi baase. Maatiin hiyyummaan rukutame. Maatiin hiyyummaan mana ari'ame ilmaan ofiillee dhabee fuuldura ofiillee dhaba. Hiyyummaan kadhatti gannama baafti. Lammaffaa hannatti gannama baafti. Ijoolleen hedduu ijoollummarraa qabee ollaa naannoo keenya keessatti beeynu namuu godina isaatti naannoo isaatti gosa isaa keessatti beeku sababni hannaa tokko hiyyummaadha. Osoo baalagummaa fi guddisni gaariin dhabamuu jirullee hannaa fi kadhatti gaafa gabbahee magaalaa san keessa gaafa seene namni of duuba deebi'uu hin danda'u. Inni biraa wanti guddisa ilmaanii keessatti hiyyummaa keessa ilmaan jallisu keessaa tokko at-ta'aamulu ma'al fi'ati al-mutatarrifa guruubii seeraan ala baate duriyyiidhaan hoogganamtu kan tokkochi taa'ee akka mootitti ajaju kun hatii fidi jedhaan kan ciradhu fidi jedhaan kan sistema adda addaa godhiitiin mallaqa akkasii fuudhii fidi jedhu wajjiin sheerii uumanii magaalaa keessatti naannoo keessan keessatti akka beeytan ta'a. Walumaa galatti jallina ilmaaniitiif waan hiyyummaan nama gootu biyyarraa nama baasuu maatirraa nama fageessuu sababa hiyyummaatiif jecha maatiin haati waa rizqii waa dhafaan kaahatan gurshaa jireenyaa barbaachi mana dhooltu. Abbaan duniyaa gadhiisee jiruu gadi dhiisee biyya guutuu gadhiisee waggaa 10 waggaa 5 biyya isaatii baha. Wantoonni kun immoo to'annoo maatiin ilmaan isaaniitiif akka goone wantoota godhanii khasaaraa guddaa fidan keessaa isa tokko. Walumaa gala mee isinuu wal jidduutti haasa'a waan guddisa ilmaanii keessatti sababni guddichi hiyyummaan maatii facaasee mana bittinneessee guddisa keessatti khasaaraa guddaa uumu keessaa tokko hiyyummaadha. Inni lammaffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'u
الشقاق بين الوالدين والأبي جنما قلقلا ما تيكي صدقك يفهم نمني قرين سبب حنكنا إيمانا قبو سبب تربية قدسة قاري وفيتي فوها أفبا إسارة قدتي أسم بهنف هذا شرار إسا قول إيه هذا أفباتي قرو هذا أفباسا ilmoo horuu qofaan ta'an malee safuun beekan aadaan beekan amantiin beekan wal qaanfachuun hin jiru walii obsuun hin jiru walii dhoksuun hin jiru wal gorfachuun hin jiru deebii jaartiin asii achi deebiftu abbaan achi as deebisu ganama lafti bariite nama faxira irratti aftira irratti wal lolu qursi irratti ganama wal lolan mis irratti wal lolan irbaata irratti wal lolan uffanni miicamu wal dhabbiidhaan wal loliinsan alaa guurama dirqiidhaan miicama maatii waan xixiqqoo hunda abbaa manatti deebi'ee hojii gurguddaa sila alatti dhiirri akka isaa waamee alatti dalagu hojii san dhiisee manatti deebi'ee kasalmaan dajarra jaartiidhaan lolu kasalmaan dajarra uffata maalaan guurina jabbilee maan hedhina adaab maatii yoo inni mana seenu قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أكوان ملك الموت في من سيني ماتي كأن الموت يخيم على البيوت أبان قري يعرف نمن الأبتا جرون تاء كتا أجرون كا كرفا جرون جالس زم من يكون قوتون أكوان دوتي من أولسين تتت ماتي إجول إساتف يوكين هذا يوكين أبا المال إساتف بلسوم من كيستين كنين نيكسو ولما تشيرو ولما لولو والأبين ماتي لمان جدوتي جار سافي جارتي جدوتي مدتو عذابني إسامو كيرتي جبو الماني ورمون مال جنا أربي لما يولو لي كجدوتي جبو سنباليت جنا سنباليت اتشون جتانا مصيبة هذا فأبا جدوتي بكا كلم ولدتي بوتي جدوتي كدهراته الماني والأبين جنا ما قلقلا مني جنا ما قلقلا ونيكسا ولما لولو ولما الربسون قوتمي ilmaan gara ala akka gabbayan bakka nagaha qabu barbaacha hiriyaa barbaacha wallaa gaarii tasgabbii qabu barbaacha mana gadi dhiisa ilmoon xiinsammuun isaa ganamaan tuqama fakkeenya fokkataa haadhaaf abbarraa bara haadha abbaa arrabsitu abbaa haadha isa fuulduratti arrabsu arga mana musiibaa fi cinqatii fi ciqaa kanaan guutame keessaa baqatuuf jecha mana gadi dhiisa wanta sababa jallina ilmoo ta'u jecha lama sidi achisni kenna irratti haasaha waan gandi hundi namni hundi beeku raayikun inni sadaffa jallina ilmaaniitiif kan sababa ta'u at-talaaq haadha fabbaan addaan fattoqu manni yoo baqaqe mana baqaqe jireenyi keessan dhaabbattuu jetti arabni mana kun achi jige kun garana jige manni koornisin isaa cabe mana bitaan isaa dhaabni isaa bitaa mirgi isaa caccabe أسين أمان سيني غرسين باهنتون أسين سيني غرسين باهروب مقبرة رفوتي كلين فتنان چنكا ركو جدم هندي المرة تروبتي بولتين تسقبيك أبتو قادسة الموتي هذا فبان كبجاو الجنجرات نمني بارس إبرا إبولي غرين جراتو إبرا إبولي تأيولي ننجراتو نمني وان الموس جدو تيمين أمو تيسو سنف جتشا jecha jaarsi jaartii darbatu jaartiin obsuu qabdi hantuuta osoo mana keessatti teessu biffee meeshaa birciqqoo irratti keessatti guuramee taa'u biffee hantuuta biffee keessaan as bahu tokko argitee beekta hantuuta sanni darbadhe yoo jettee biffee fi birciqqoo meeshaa achirra guutuu dhoyta hantuuta biffeerraan as bahe sababa birciqqoo fi meeshaa keetii dhabuuf waan guddicha diigamuuf caccabuuf namni man isaa bililleen ijaarame akan naman darbatu akka arabni jettu akan gafachi as deebi'e man isaa diiga ilmoon sujuddutti argamteemi tasgabbii gaafata walii obsu haga gaafa ilmaan jabaattee nama taatee gorora liqimsitee ijji isaanii addunyaa laaluu fi barachuu addunyaa tan hubachuutti as bahutti walii obsuun barbaachisaadha maatiin xalaaqumatti fiigu wal wadhabbii maatiin wal kasasu man isaa ganamaa galgal ijaarsummaa oromoon bishaan dheebotu maali ibitti dhaamotu maali namni gudeeda cabe maali nama mar'imaan jige maali jetti oromoon mammaa kasii keessatti bishaan dheebotu ibidda dhaamotu gudeeda cabe mar'imaan jige jaarsaaf jaartii wal dhabane ka jaarsi jidduu seene haga waan distii keessa jiru wal himatan takka distii jaartiin fuutee kaleessa waan nyaannettee distii fiddee jaarsa gabbaafti buree meeshaa sila duqeetii yookiin daakuu keessan naqatan homa tokko keessan jedhan jettee haga kaleessa waan sila dhokfatan kulli jaarsa gadi baasan
nama mar'imaan jike jetti Oromoon. Namni wal xalaaqu bultii diigu waan silaa osoo walii obsanii ta'anii fakkaranii dhaabbatanii mari'atanii wal hubannoodhaan ta'anii wal gorfatanii sirreessuu danda'an jecha kissiidhaan daaraa wal godhanii qabeenya adda diigamee maatiin adda diigamee ilmaan jidduu kana bittinna'a. Irra hedduun ilmoon mana barumsaa keessatti raftu qormaata irratti kuftu sadarkaa gaarii hin dhaqqabne maatii wal diige maatii daaraa wal godhu maatii waliin obsine maaltu fida maaltu asirraa dhufa tokkoffaa gaafs haadhaaf abbaan bittinnaa'anii bakka bakka qobatan haati abbaa buddeenaa jaarsa biraatti hirumti jaarsi buddeenaa ilmoo tana haadha biratti arguun fedhu mucaalleen haadha isaa nama biroo wajjin jiraattu arguun barbaadu ittiin tolu ibiddaa fi bishaan qorra qabbana lama ittiin tolu bakka tokko qilleensa lama. Sababa jaarsi buddeenaa abbaan buddeenaa ilmoo bira jibbuuf mucaan biraa baqata. Mucaalleen dhaquun jaalatu. Yoo gara haadha abbaa bira fiigu abbaalleen ilmoo dubartii biraa fuudhee jira. Haati buddeenaallee haga haadhaa ofii naman jaalattu. Kun beekamaadha. Takka takka ganda wayii keessa argamuu danda'a. Garuu itti baay'een addunyaan itti walii galtetti waan jiru miti. Mucaan bayna wal dhabbii garanaa jarri wal fixanii dura walii obsuu dhabanii Israa'eelii fi Iraanii walitti ta'anii ganama galgala waliin nyakkisanii bittinaa mucaan wayita kaan mana garanaa fiiga wayita kaan mana garanaa fiiga jiddu kanatti harki duriyyee butee madarsaa reeffisinii jedhe san keessa galti. Waan xalaaqni bultii diiguun jireenya facaasuu walii obsuu dhabuun wal gorfatuu dhabuun ilmaan goote nama musiibaa fi ibidda san dhandhame beeka ittaqullaha rabbii keessa sodaadha. Qabxiin sadaffaan isa kana. Qabxiin afraffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'an keessaa inshigaalul waalidayni anil walad aw al-atfaal aw al-awlaad. Haadha fi abbaan ilmoo ofiirraa biizii ta'u. Biizii jechuun afaan Oromootti jaatanaa'u jechuudha. Jaatanii bitaa mirga faca'u tasgabbii dhabuu. Hojiin itti baay'ateetii miti. Jiruu isaa tartiiba proogiraamaan sochoosuu dhabutu biizii nama godha. Wanni biizii jedhamu soba. Irra hedduu nama biraa hedduu biratti biiziin soba. Ofumaa ibiddu fi qabsiise malee biiziin soba. Haadha ganama subhii biirootti bobbaatu, gabayatti bobbaatu, hojii alaatti gadi bobbaatu. Abbaa ganama subhii osoo ijoolleen hirribaan ka'een bobbaatu sarraatanyaa mana keessatti guddiftu. Sarraatanyaan nyaata qofa dalayti malee ilmaan namaan guddiftu. Hin jiru kun seera addunyaa keessa hin jiru. Haadha fi abbaatu guddisee ilma namaa asiin gaha malee sarraatanyaa fi hojjettuun mana keessaa naman guddiftu. Mucattituu gaafa tokko minxaafii afattees jaadaa irra salaatan daa'ima. Harka ol qabattee Allahumma ja'alnii jawwaala jetti. Yaa Rabbi mobaayila na godhi jetti mucatti. Yaa Rabbi mobaayila na godhi. Isii du'aa akkasii kadhatti mobaayila na godhi. Yaa Rabbi mobaayila na taa'isi jettee kadhatti. Abbaan dhagee maal taati mucayyooti jedheen. Akka Rabbi bilbila na godhu barbaadaa jettiin jawwaala mobaayila. Maaliif jedheen? Sii fi maamaalleen wayita galtan isin wajjin taphachuu hin dandeenyu wayita ol seentan bilbila wayita ciiftan bilbila hirribarraa kaatan bilbila sa'aan 24 bilbila carraa isinis siqnee isin wajjin taphannee gammachuu isin wajjin qoodan waan dhabneef yoo mobaayila san taane garuu carraa isin wal argatu argannaa Rabbi mobaayila na haa godhu jettiin jettiin. Abbaan boohee mucatti ofitti as qabe. Musiibaa hedduun ta mobaayilaatiin har'a. Hojiin alarratti biizii nama godhu guddisni erga walitti dhufe hojiin guddaan ijaarsaa fi ijaartii jechuudha bar jaarsaa fi ijaartii jechuun ilmoo ijaaranii bar mangistii gabbaasuu qabanii bar aalima gabbaasuu qabanii bar goota biyyaa dhaabbatu nama sirnaan uummataa hojjetu profeesara gabbaasuu qabanii bar hojiin guddoon dalagamuu qabu kana garuu waan guddarraa namni mana aramaaf dhaqee midhaan aramuuf waan silaa jalaa araman dhiisee midhaan aramee galee. Shigginyi kam eeggata sanyii kam eeggata namni waan silaa jalaa araman dobaa fi doobbii jalaa silaa aramuu qabu dhiisee garbuuf qamadii aramee gale sanyii kam eeggata bor nuti kanatti wanni nu hojjetaa jirru dobaa fi doobbii aramuu dhiifnee midhaanuma aramutti jirra sababa biizii taaneef biizummaa wanni jedhamu hin jiru. Almar'atul feesbuukii haadha feesbuukaa mucaa ijoollee dubartii har'a sa'aatii kana feesbuuka sababa feesbuukaaf tiiktookiitiif ijoollee hoosisuu dadhabdee jira. Sadarkaa kana geenye jirra.
abbaa yoo mana osseene waatsaappii maa fi iimoo qofa olii gurguraa guru. Chaatii biyya biroo as taa'ee kiiloomeetirii 1000 wajjin haasaa ijoollee isaa mana keessatti jaalarra na argattu. Biizii ta'uun ijoollee ofii quba qabaatu dhabuun sa'aatii bal'aa fi gahaa ilmaanii kennuu dhabuun obboleessoo gaafa ijoolleen teessitti fiidee morma jalatti jiidu sa'a kana saammadhu gaafa jedhe morma jalatti dhugattu. Guyyaa ijoollee tana duuka fiidee ijoollee tana dhugatuu dadhabdu dhufa waan ta'eef humnaan ajalaanuu yookiin amalaanuu yookiin ijoolleen gurguddattee manaa bahuudhaanuu gaafa ijoollee 15 keessaa tokkochuma kan morma jala seentee dhugatuu dadhabdu dhufu jira. Haadha wayita ijoolleen si fiidee maamaa baabaa jettee balbala si fiiduu kana sa'aatii kenniif. Wantoota ijoollee jallisan keessaa inni afraffaan isa kana. Inni shanaffaa qadara rabbiiti. Waan rabbi namarraa murteessu. Waan namni filannoo keessaa hin qabne. Maali sun? Al-yutmu yatiimummaadha. Ijoolleen gaafa addunyaa tanatti ija banatan. Haadhaaf abbaan argine duniyaa tana gubbatti. Takkaa cinaan abbaan irraa kufe yookiin haati irraa kufte dagalee jireenyaa tokkotu irraa kufa. Yookiin dagaleen jireenyaa lamaan irraa kufti. Yoo hawaasa bilchaataa fi fira bareedaa carraa rabbi hin fidiniif ijoollee haadhaaf abbaan irraa jigan irraa duniirraa deeman irraa du'an karaan ijoollee sanii harka duriyyeetiin booji'amanii magaalaa duriyummaa fi suusii fi araadaa keessatti kufuu fida. Yatiimummaan waan haadhaaf abbaan murteessanii miti waan ilmi illee ofirratti murteessu miti. Bakka kanatti jabeennaa fi bilchinaa fi namummaan hawaasaatii fi firummaa fi ollaa iddoo kanatti ifa baha.